Ira ko hojjaan qaba jedha seeta. Narra kana. Kaleessa akkuma argitan jechuudha miidiyaa irratti na tumtee na xiqqeessitee nama keessaa ganna gootee namatti kolfaa oole. Waan kaleessa na tumteef afootu na ilaalu uummataan namisitti mufateera baay'eensa. Wallaahi namni tokko namni natti mufatu hin jiru. Bilbanna qaba. An jaalladhee miti narra ciisu isaas hin sababiin narra deemi. Laal. Situ boos. Sirraa kutee ganaa lafa kaa'u algaarra kaa'ee nachitti dhaqee daawwadhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota family nagaa kiyya alhamdulillah. Sin nagaa keessaniin jabaattu jireenyaa fi maal fakkaata isin bira ana biraas bareeda alhamdulillah wanti hundinuu bira bareeda. Unas geenyirra alhamdulillah rabbil alamin. Waa hundarras immoo ofolaa jirra darbaa jirra tarkaanfataa jirra. Egaa hordoftoota keenya dhammoo Mukhalidii Musalahiddin maaliin dhuftee jechuu keessaniin ol kan jira maaliif kaleessa Abdulaziz mana keessaan si basminaan jedhee natti caffaree bakka akka isaatti na sodaachise dubartii qilqillina taasisee akkanillee ga'ee abbaa isaatti dawwalee dubbadhullee na taasise garuu ammoo hin dubbanne alhamdulillah maaliif wanti ariifatan tokko faayidaan qabu hin ariifadhu kanaadhaan taragaggee bakka waan ilaalan irratti waluma ilaalla qobuma kan koon waa hunda ilaala hin ariifadhu obbolaa koos hin dhageessisu abbaasaas hin dhageessisu wanti kun dhumuu danda'a jedheen wayimmoo bakka jira miti yoo amma kaanii ariifatanii waa dubbatanii booda qaalittiin kun ariifattuudha illee naan jechuun jira sin mala maaliif namni guddi kabaja qaba irrifata yeroon amma ka'ee daawwalee Abdulaziz akkasii kottaa dhumamnaa min jedhu rifatanii natti qalbii cabu immoo dhufanii inni jirri achi makiinaadhaan maaliin caccabaa dhufanu baay'ee tokko qalbii natti hin tolu kanaaf hordoftoota keenya egaa waa'ee kaleessaarraa alhamdulillah maaliif isumatu deebi'ee baay'ee malee anoontan baay'een jiru ilmaan koo fuudhee mana koo keessatti afeera offoleen jira amma immoo natti dawwalee dhufa nan dhufa bakkee bayina eegi naan jedhe waan inni fidee dhufu waan inni godhu waan inni dubbatu nan ilaala an sodaattu ta'e mana keessatti tafee isaaf sodaattu ta'e mana keessatti tafee mana keessa hin taa'u maafa sodaadha waan inni jedhe hundattuu bakkeettis baay'atan ilaala waa hundayyuu jedheen kun amma mucaa koo fudhe mucaan kun lesna bira ciisaara bakkee baay'atan eegaan jira namoonni wajjin dhufusillee dabuma taa'een ilaalaa jira qobaa jiraate nama wajjin jiraate namaan galu akkuma dheengadda fide jaalallee kooti naan jedhee ture akkuma kana fidee dhufamoo qobaa dhufa aariidhaan baay'ee waan ta'eef kaleessaa jechuudha waan inni haasa'u soliin ilaalla waan inni jedhu soliin ilaalla waan inni fidee dhufu soliin ilaalla hordoftoota keenya. Maal jechuudha? Ati natti siquu kan keen barbaadu. Qaataa fi wanta akkana baay'ee wanta akkana jira. Yaanne? Lakki ansi yaanne maafa si yaadama. Viidiyoo raabartaa? Malee? Maafa ni sama. Ati natti deddeebituun viidiyoo lama si waraaba maaliif amma nagaa gidduu keenyatti buuftutti. Bakka mana gaabuun narra kana fuudhu. Hin fuudhu. Maali? Maalirratti nagaa buusa? Maalirratti nagaa buusa? Bakka jaalala wayyaa tokkummaa wayyaa sheexanni gidduudha habaatu kanaafuu balleessee dheedhii fuutunaa. Ana balleesseera jira sayyoo. Kaleessa akkana wala jalli wala argite wala kamala itti kennu qaba. Waa tokko narra kana. Kaleessa kaleessa akkuma argitan jechuudha miidiyaa irratti na tumtee na xiqqeessitee nama keessaa ganna gootee namatti kolfaa oole. Ishi sodaattuu ta'ee mana keessa taa'ee si jala kufee abbaabani akkoo muda keessa naa baay'inaan jedhee boo barbaadde
Eka. Maaliif? Maal? Himboo. Dhiiraan na jala bulu qabda. Himboo. Lapheera. Siitu iyyuu akkasina godhe waan ta'eef himboo. Amma maaliif na waamte? Amma wanta si waame immoo. Uummata kana duratti. Asaanatti hin dheeressin amma. Asaan dheeressaan jiru. Ishee. Uummata kana duratti ilaal. Waan kaleessa na tumteef. Afootu na ilaali uummataan namisitti mufateera baay'eensa. Wallaahi namni tokko namni natti mufatu hin jiru. Maaliif natti mufatama? Hordoftoonni kan koo ammayyuu ta'u boodayyuu ta'u na deeggaraa jiru. Maaliif basitu balleessaa jiru badii kan kee fudhataan jirtu Abdulaziz. Ammas boodas ta'u ati dhuftee naas faraarraatee narraa deemtu naaf ta'an jiru. Amma qalyaalitti mucaa baadheetan bakkee kana keessa dhufe aduu kana keessa baay'ee dhufe waan ta'eef natti mi waalinna waan narraa siqi natti maa hitan tiraayemoo barbaadu natti siqu kan kee endee narraa deemi ciisanii maa qoy wallahi ciisanii maa qoy ajjeefadhaa burbanna qaba an jaalladhee miti narra ciisu isaas hin barbaadu mee wallahi jee wallahi maa fin ciifna hin ciisin narra Dhiisi. Kan jilbeen fadhee kennaati kenneeti gammachiisu. Maallaa kenneeta. Wahuma kan keetii sammuu kan kee targaggeessisa abbaan sagal mataa si nyaattu dubartiin bakkeetti si qabdu waan akkanarra ofitti si ilmaan keetti galu. Waa'ee dubartii dhiisi Abdulaziz wallaahi dhiisi siif hin ta'u. Maaltu naaf hin ta'u. Jireenya bakkee kun siif hin ta'u. Ansitti miira. Dhiisi jaalalleen qabaa jaartiin qabaa nama hin jaalladuun qaba nam fuudhannaa maamna diddi. Bakka bahi kan irraa immoo bahi fuudhi kaa. Laal sababiin. Narraadini. Laal sababiin jiruun keenya yeeqamee walii galuu dadhabne jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Waan ansitti mati diduurraan amma immoo sarpiraayizii si qaban ture. Sarpiraayizichi maali? Sarpiraayizii addaa fidi asitti laal. Maali? Isa olii isa duraanitti ol kan ta'e sitti agarsiisan ture. Maali natti agarsiisus? Dhiiseera amma. Eeguma haala kanaan fuula dukkanaa kanaan na simatte narraa galeera. Bakka shiraakkoon qabu. Narraa galeera amma dhiiseera. Kanaan na waamte? Kanumaan si waan. Kanaafi? Animmoo yaani waan natti agarsiisuudhaaf na waamte aaraa tokko ture garuu nan dhiise jira seetanii garuu immoo eeggaa dhiifte rakkoon qaba. No problem jettee. No problem miti. Ingilifa jammartee ammoo. Asamma uummata kana duratti ilaali. Waa tokko waa'ee uummata duraan. Injaduun maalin balleesse maan? Ifa manaa godha abbaa manaa koo kana kaleessa rukutuu ifachuusaa waan jedhe diduu koo dhiifa nan balleessee jedhe. Rukutamne jedhaa mallee ilaalaa raakutii jedhaa waan kutamu raakutii lafa kaayii jedhaa jiru nagarree viidiyoon kaleessa galchee. Isinirraa achitu boonsi. Sirraa kutee ganaa lafa kaa'u algaarra kaayee nachitti dhaqee daawwadhaan. Sirraa kuti. Wallaahi sirraan kutaa. Maasi siidaa isaa daawwattamu. Siidaa isaa bahee daawwachuu qabna. Namoonni irraa kuti jettanii. Siidaa isaa baheennaan hin daawwattu gaafa narraa kutu. Narraa kutu. Irraa kutee algaarra kaayee kaayee sin daawwachiisa. Raajii miidiyaa irratti baate akkas jechuun kan kee immoo akka mata manatti hin galina godha. Bakka mirga dhimma keeti. Ani sichaadha ilmaan dhiiraa lamaati. Ilmaan koo kunoo kanaaf kanaan nan boona. Kaaliduu ko salaahaa ko nan boona. Dhalaa baadhee durba baadheen jiru ko. Dhiira lamaan baadhee jira guddannaan iddoo guddaa geenyaan. Malee dhiira yoo ba'e maqaa dhiira malee. Wallaahi hingaa alhamdulillah rabbiin dhukkuba kana hundarra naa folchee naa bas hingaa wattee nan tuffateen ilmaan kan koo booda funyaan akkana si qabdi. Booda miti ofiinni. Amma oggaa kanaa kottu. Oggaa tokko booda kottu. Ishee asii dhiisee dhagaa ta'e. Oggaa tokko booda kottu. Maaltu rogaa tokko booda amma yeroo akkas jettu jechuudha akka inta manatti hin galina godha artaati kanaafuu na jabeeffadhu. Dhiisi ka hin galini yeroo utuun akka hanqaaquutti si qabu abbaa manaa koo yeroo ati galtuu mana farrashee maal godhee uffata kee miiccee kaawwee shaanxaa si galche maal jedhe utuun akkanatti si baadhu ati baatiidhatte jaalalleen qaba. Lama sadii lammeeffachuun barbaada. Jaalallee kan kee hudduu mataa keessa kaa'an an dhimma jaalallee keetiin qabu. Jaalallee keetiin qabu. Sodaas hin qabu. Sodaattee miti kana ta'e. Jaalallee koo sodaattee miti kana ta'e akkana perperpere jedhaatu miidiyaa irra baatee. Maafa sodaadha ambar wanta miidiyaa irra baasee fi maaliif borgaaf tokko
isii balleessinaan jedhaan uummanni kun. Kanaaf iyyuu badii kan kee arganuufani. Badii koo wanti nagartan tokko hin jiru laata? Jira. Nagarre. Waa hunda wanta nuuf sedhiisee fi iyyuu. Nagarre deebii jira waan jirri deebi'aa jira godhaa jira. Ati koomeentii uummataan laaliin ka koomeentii uummataan laaliin. Anammoo na jabeessaara koomentichumti na jabeessaara. Awwee shugguxii baadhattee naan hin jenneeti kaleessa shugguxii waan hin baadhadhaa jiru na taasise ko. Uummanni kan koo na waliin jira ammas ta'u boodas ta'u alhamdulillah. Anis illee baay'ee tokkoon jira amboona. Baay'ee tokkoon immoo jabaadhis. Gargaarsa. Narraan ciisi. Maal jechuudha qo'e? Egaa kana hordoftoota keenya. Nama gaarii hafiis waa'ee miti. Kunoo gaara ciifte takka hin irraan gaa ammatiin irra ciifte iyyuu. Yoomenya galaan ciisaa. Maal irra ciifta? Dhaqi jaalallee kee irra ciisi. Maaf jaalallee kooti ma ciisi? Bayi. Wallahi ija keessa na laali. Narra ciisu baqatteeti miti kanatti baatee dhaqxee bakkeedhaa irra ciisaa hartuuf sirraa ciisu sirraa kuteen gataa. Kan kee hin ga'eeka. Ankoon ga'e kayi kanarra maal abbaa keetiin irra ciisu. Maal abbaa keetiin irra ciisu. Waan narra ciisu. Na jiraarra hin ka'u. Kayi narra. Hin ka'u na dhungadhu ga'e. Jafaan guutee kan kee hin ga'e jaraa tortoraan. Na dhungadhush. Bayi. Na dhungadhu dhiifama nyaan jedhe. Jedhu. Yaa abbaa manaa koo yaa habiibii koo dhiifama jedhe. Nan balleesse jedhe. Jedhu. Na argachuu koo rabbi bareeti. Jedhu. Jettu malee amma. Bakka eegga bakka zimmi jettee aduu kana keessa na deemsiftee as bakkii kana keessa na fidde. Maa ooluse beebeekiidha. Miila itti fattaayyuu. Jaamaan baadhee jira koo. Jaamaan mucaa ija qaba. Jaamaan baadhee. Ija yoo qabaate intina aduun dandeessu tokkoffaa. Bokkaan dhufaa jira lammaffaa ati kana keessa. Keessuma yoo miila diriirfattee manatti miila keessa. Amma narraan kaatu ati. Si baachuu yoo dadhabe koo naas dhallayeera. Naas dhallayee jira. Rabbi sirraa calluma jedhe amma. Amma yoo barbaadde amma yoo barbaadde kan biraaf inni baanne siin gubnaayyuu. Dhiiramoo? Haatimoo? Haatimoo? Dhiira qofa jaalallee hin qaba jedha seeta. Mee jahuu keessa ilaali. Eelaa. Jaalallee baachuu fi haati. Dara baakesh. Taalle. Ti balaallesh. Atumte dhaqeete jaalallee kan kee bira gahe. Laaqolee fi laakkaatee abeelaa. Simichi jedhinan. Akkasii? Wallaahi. Manna garraa kaa. Kuyi bakka viidiyoo kana. Egaa hordoftoota keenya addaa wanti tokkoyyuu hin jiru waduu daneessuuf na waame. An waduu isaatti asaadhuma isaa yoo na jibbisiisee jira.